Akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo kanaan kan nuti ilaallu Newton's Law of Motion and its Application kan jedhu General Physics chaaptarii 2ffaa paartii 6ffaadhaan kan ilaallu ni ta'a. Akkasuma aktiivitiiwwan jiranii fi gaaffileewwan jiran kan hojjennu ni ta'a. Law of Motion kan nuti jennu kun kan jalqabe bara 1687 nama Isaac Newton jedhamuuni. Innis seerota 3 develop godhee ture. Seerota 1ffaa, 2ffaa fi seerota 3ffaa Newton jedhee seerota 3 develop godhee ture. Kanneen sirriitti kan ilaalu ni ta'a. Hammuma barbaachisu jechuudha. Newton's first law of motion. Seera 1ffaa Newton akkas jedha. Every body continues in its state of rest jedha. Qaamni boqonnaa irra jiru kamiyyuu boqonnaa sana itti fufuu barbaadaa jedha. Fakkeenyaaf kitaabni taa'umsa irra taa'u yoo fudhanne kitaabni kun yeroo dheeraa boqonnaa irra turuu barbaadaa jechuudha. Callumadhee taa'umsa sana irra taa'uu barbaadaa jechuudha. Kana malee immoo or of uniform motion in a straight line jedha. Maal jechuudha? Yookaan immoo qaamni socho'aa jiru tokko immoo sochii isaa haaluma wal fakkaatu sanaan itti fufuu barbaadaa jedha. Kubbaan tokko qilleensa keessa yeroo dhiitamu sochiima jalqaba dhiitame sanaan ariitiima sanaanii daandii qajeelaarra deemsa isaa ittuma fufaa ooluu barbaada. Unless it is compelled to change that state by force impressed upon it. Yoo humni isa mormu hin jiru ta'eef jedha. Yoo humni isa mormu hin jiru ta'eef wanti boqonnaa irra taa'aa jiru boqonnaa sana irra turuu barbaada. Kana malee yoo qaamni isa mormu hin jiru ta'e yookaan humni irratti hin dalagoofne yoo ta'e qaamni qilleensa irra deemaa jiru yookaan qaamni deemaa jiru tokko deemsa isaa sana haaluma wal fakkaatu sanaan itti fufuu barbaadaa jedha. Kana malee is called law of inertia. Newton's first law of motion kan nuti jennu seera inershaatidha. Inershaa jechuun maal jechuudha? Inertia is the natural tendency of a body to remain at rest or in motion at a constant velocity. Qaamni boqonnaa irra jiru kun boqonnaa isaa irra turuu yookaan immoo yoo deema ta'e immoo akkuma deemu sanaan itti fufuu. Mormii akkasii, resistiin akkasii inershaa jedhama jechuudha. An object that is not in motion will not move until a force acting upon it. Qaamni socho'aa hin jirre, qaamni boqonnaa irra taa'u kallattiimaan boqonnaa sana irra turuu filata. Hamma humni wanta boqonnaa irra jiru sana kaasuu danda'u hamma itti dhufutti wanti sun achuma taa'aa kan jirudha. An object in constant motion will not change its velocity until a force acts upon it. Inni kun immoo qaamni socho'aa jiru tokko sochii isaa sana jijjiirachuu hin barbaadudha. Yoo maal ta'e malee humni itti dhufee deemsa isaa kana karaatti kan hambisu yookaan kallattii kan jijjiirsisu yoo itti dhufe malee wantichi suni kallattiimaan deemsa isaa itti fufaadhaa kan inni jedhu. Being at rest and moving with constant velocity are equivalent because the net force is zero. No net force. Amma kana keessatti wanti tokko boqonnaa irra taa'aa jira jechuun humni irratti hin dalagoofne jechuudha. Wanti boqonnaa irra taa'aa jiru suni boqonnaa irra jira yoo jenne humni irratti dalagaa'ee zeeroodha. Humni irratti dalagaa'ee wanticha boqonnaa irra kaasee hin jiru jechuudha. Kana malee wanti tokko immoo sochii wal fakkaataadhaan deemaa jira jechuun constant velocityidha. Deemaa jira jechuun humni irratti dalagaa'ee hin jiru jechuudha. Sochii jalqabe sanaan itti fufaadha. Humni wanticha qabbaneessus irratti hin dalagoofne, humni wanticha itti caalchisus irratti hin dalagoofne jechuudha. Kanaafiyyuu net forcein hin jiru jechuudha. Wanta boqonnaa irra taa'u tokko irratti. Kana malee wanta ariitii wal fakkaataadhaan deemaa jiru irratti
humni hin dalagoofne jechuudha. Newton's first law kan jennu moojila keenya irra kan jiru kanuma gatii ta'ee fi akkasumatti bira dabarraa jechuudha. Newton's second law of motion kan jedhutti yeroo dabarru the acceleration acquired by a point particles is directly proportional to the net force acting on the particle and inversely proportional to its mass. Seerri lammaffaa Newton kuni law of acceleration jechuu dandeenya. Accelerationii hariiroo kallattii humna wajjiniin qabaadha. Net force wajjiniin qabaadha. Wanta tokko yoo hin harkisne ta'e yookaan hin dhiibne yoo ta'e humna gaafa itti daballu acceleration ni dabala jechuudha. Humna gaafa gadi buufnu acceleration ni hir'ata jechuudha. Kanaafiyyuu acceleration hariiroo kallattii humna wajjin qabaa jechuudha. Itti aanu immoo maal jedha? Inversely proportional to its mass. Hangi wantichaa yoo guddate immoo acceleration ni hir'ata. Kana malee hangi wantichaa yoo xiqqaate immoo acceleration dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu acceleration fi maasiin immoo hariiroo faallaa kan inni waliin qabu jechuudha. Net force yookaan summation of force kan jennu akkuma argaa jirru walqixaa mass times acceleration hanga wantichaa baay'isuu guulaatiin ilaalla. Newton's second law of motion kan jedhu kana kanumaan kan bira dabaru ni ta'a. Newton's third law of motion kan jedhutti yeroo dabarru state that for every action there is always an equal and opposite reaction jedha. Kana jechuun gocha kamiif yookaan dalagaa kamiif faallaan dalagaa sanaa jira jechuudha. Actionii kamiif reactionii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf girgiddaa tokko yeroo dhiibnu girgiddichi deebi'ee nu dhiibaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf humnoota lama A fi B hajennu. A fi B yeroo fudhannu kana A'n kuni yeroo B dhiibu B'nis achas deebi'ee A dhiiba. Kana jechuun lammaan isaanii humna walirratti dalageessu jechuudha. Humni isaan walirratti dalageessanii humni isaanii wal qixadha. Garuu kallattii kamiin walirratti dalageessu? Kallattii faallaadhaan walirratti dalageessu. Fakkeenyaaf egaa humnoota kana force of BA kan B'n A achittiin dhiibu wal qixaa negatiiva kan A'n immoo B achasittiin dhiibu. Equal and opposite reaction. Kanneen kun lamaanii humna wal qixa walirratti dalageessaa jiru. Kana malee kallattii faallaadhaan jechuudha kan isaan walirratti dalageessaa jiran. Kanaafiyyuu force of BA'n wal qixa negatiiva force of AB. Akkasittiin fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenya. Wantoota sadii beekuu qabna. Innis action and reaction force are always exist in pair. Seerota sadaffaa Newton kana keessatti humna action and reaction walirratti gaggeessan gochaa fi mormii gochaan kanneen walirratti gaggeessanii lama ta'anii argamuudha. Peeriidhaan jiruu jedha. Kana malee lammaffaa irratti a single isolated force cannot exist. Humni qofaan yookaan qeenxeedhaan humni dalagaa'u hin jiruudha. Humni qeenxee taanaan waan irratti dalagaa'u hin qabu taanaan humna miti yookaan humni qeenxee ta'ee yookaan isolate ta'ee hin argamu jedha. Itti aanee action and reaction force acts on different objects jedha. Kanneen kana sirriitti ilaaluu qabna. Seerri sadaffaa Newton kana fakkaata. Seerota sochii Newton sadan akkasitti erga ilaallee booda activity isaanitti aanee jiru kan ilaalu ni ta'a. Activity gaaffii tokkoffaarraa yeroo kaanu find the force needed to accelerate a mass of 40 kilogram from velocity given baafachaa deemna. Maasii kan kenname maasiin walqixaa 40 kiloogiraama kenname itti aansee maal jedhee initial velocity 4i minus 5j plus 3k meter per second final velocity immoo minus 5k
kan nu gaafatee foorsii nu gaafate jechuudha. Foorsii nu gaafate Niwutoon second law keessatti kan nuti beeknu foorsiin walqixaa acceleration times mass ta'uusaa beekna jechuudha. Niwutoon second law fayyadamne jechuudha. Yeroo kana accelerationii maasii qabnaa. Maasii nuti qabnu 40 kiiloogiraama qabnaa. Acceleration argachuuf immoo warreen kana fayyadamna jechuudha. Kutaa dabalatee akka beekutti acceleration walqixaa change in velocity over change in time kana ta'uu beekna. Change in velocity jechuun maal jechuudha? Change in velocity jechuun final velocity minus initial velocity over t final minus t initial. Akkuma kana dura beeknu jechuudha. Walqixaa final velocity nuti qabnu 8 in the I direction plus 3 in the J direction minus 5 in the K direction minus initial velocity 4 in the I direction minus 5 in the J direction plus 3 in the K direction qabna. Irra maal qabna? T final minus T initial. T final minus T initial jijjiiramni arii saatii keenya sekendii 10 nuuf kenname jechuudha. Walumaa gala sekendii 10 nuuf kenname. Kana hir'isnee kaanee maaliif irraa 10 sekendiidhaaf irraa jechuudha. Yuunit veektaroota gaafa walirraa hir'isnu yuunit veektarii wal fakkaatu walii sana irraa hir'isaa deemna jechuudha. Akkuma kutaa yuunit 1 keessatti sirriitti ilaalaa turre 8i hir'isuu 4i 4 ta'a poozitiiva 4i poozitiiva 3 kun asiitii poozitiiva ta'ee jira. Hir'isuu negatiiva 5 8 ta'a poozitiiva 8 J ta'a. Ammayyuu negatiiva asii qabna. Negatiiva 5 hir'isuu 3 negatiiva 8 K arganna jechuudha. Kana booda jalaa meeqa qabnaa? Jalaatii 10 sekendii qabna. Asii 10 sekendii kun immoo meetir per sekendii jechuudha. 4 over 10 in the I direction plus 8 over 10 in the G direction minus 8 over 10 in the K direction meter per second square arganne jechuudha. Kana booda maal asii qabnaa? Asii maasii qabnaa. Maasiin keenya 40dha. Acceleration keenya kunoo arganneerra. Kallattii maanii warreen kana fuunee iddoo kana galchina jechuudha. Kana yeroo galchinu kanuma 40 baay'isuudha jechuudha. Foorsiin walqixaa 40 baay'isuu 4 over 10 in the I direction plus 8 over 10 in the J direction minus 8 over 10 in the K direction dha. Asiitii kun 0 kanaan wal balleessa. 4 baay'isuu 4 foorsiin walqixaa 16 in the I direction plus 32 in the J direction minus 32 in the K directionii arganne jechuudha. Niwutoon. Kana argannee kan biraa immoo the magnitude of force. Magnituudiidhaan kaa'uudhaaf immoo kana kallattiimaan wanti gochuu dandeenya jechuudha. Foorsii kan nuti arganne kanadha. Magnitude of force yeroo deemnu walqixaa and radical of 16 iskeerii ida'uu 32 iskeerii ida'uu negatiiva 32 iskeeriidha. Magnituudii akkuma kutaalee darbetti ilaalaa turre akka kanattiin argannaa jechuudha. Kun raadikaala jalatti meeqa ta'a? 2340 ta'a. 2304 niwutoonii ta'a. Kana immoo raadikaala jalaa baafnee 48 niwutoonii ta'a jechuudha. Kana haala salphaatiin akka kanattiin hojjenna jechuudha. Foorsiin isa kanadha. Magnitude of forcein immoo 48 jennee deebisuu dandeenya. Gaaffii kanaa kanumarraan kan xumuru ni ta'a. Gaaffii lammaffaatti yeroo dabarru activity gaaffii lammaffaan akkasidha. If a man
weight is 900 Newton on Earth. Weightiin isaa W walqixa 900 Newtonidha on Earth. Lafarratti kanadha jedha. What is his weight on Jupiter? Planetii Jupiter jedhamu irratti immoo weightiin isaa meeqadha jedhee where the acceleration due to gravity 25.9 meter per second. Gravitiin Jupiter irratti meeqadha jedha 25.9 meter per second square. Maalirratti kun kan Jupiteridha jechuudha. Jupiter giravitiin isaa kana yoo ta'e, weetiin namicha sanaa immoo lafarratti kana yoo ta'e, Jupiter irratti weetiin namicha kanaa meeqadha jechaa jira. Giraavitiin Jupiter kana yoo ta'e, kan nuti beeknu giraavitiin lafaa immoo 9.8 meetir per sekondi iskuweer ta'uusaa beekna. Giraavitiin kan lafaa jechuudha. Kun kan eerzii yoo jennee weetii barbaannaa jechuudha. On Jupiter. Jupiter irratti weetii meeqa ta'aa kan jedhudha kan nuti barbaannu jechuudha. Kan inni fayyadamne. Foorsiin walqixaa AM'dha. Weetiin hoo? Mee garaagarummaan weetiinis yuunitii waltaa hawaasaa niwutooniidha. Foorsiinis niwutooniidha. Garaagarummaan isaa maali? Weetiin walqixaa giraavitii taayims maasiidha. Kan weetii maalidhaa? Acceleration due to gravity-dha. Kan weetii jechuudha kan ittiin hojjetamu. Kan foorsii immoo acceleration normaal isa kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu garaagarummaan isaa kanneen kana lamaanidha. Weetii qabna, gravity beekna. Mee kana gargaaramuun maasii yeroo barbaadu. Maasiin walqixaa gravity-dhaaf gamalachuu irree kana waliin balleessinee maasiin walqixaa weight over gravity. Weetiin kan eerzii 900 niwutooniidha irraa giraavitiin lafaa 9.8 meetir per sekondi iskuweeridha. Niwutoon jechuun immoo maal jechuudha? Kiiloogiraam meetir per sekondi iskuweeridha. Asii kun kana balleessaa. Wanti nuti argannu kiiloogiraama nu ta'a jechuudha. Maasiin namichi kun lafarratti ulfaatu 91.84 kiiloogiraama arganna. Maasiin Jupiter irrattis lafarrattis eessarratti iyyuu maasiin namicha kanaa tokkumadha. Garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu kana gargaaramnee weetii namicha kanaa Jupiter irratti argachuu dandeenya jechuudha. Maasii kana gargaaramnee. Yeroo kanaa weetiin walqixaa giraavitii taayims maas jennee giraavitii meeqa nuu kenname kan Jupiter amma kan Jupiter barbaadaa irraa giraavitiin 25.9 nuu kenname 25.9 meetir per sekondi iskuweerii baay'isuu maasii 91.84 kiiloogiraamatti nuu kenname. Kana gaafa waliin baay'atu meeqa nuu ta'a? 2378.6 niwutoonii argannaa jechuudha. Weetiin namicha kanaa Jupiter irratti 2378.6 niwutooniidha jechuudha. Lafarratti meeqanne 900 niwutoonii jennee achirratti immoo 2378 Jupiter irratti weetiin wantichaa baay'ee ni caalaa jechuudha. Maaliif? Sababni isaa sababa giraavitiin guddaa ta'eef akkaataan itti fudhatee giraavitiin achirratti waan garmalee ol ka'uuf jechuudha. Gaaffii kanaa kanumarraan kan xumuru ni ta'a. Viidiyoo nuti qabannee paartii 6ffaa asuma irratti kan xumuru ni ta'a. Paartii 7ffaadhaanii force of friction kan jedhu sirriitti kan ilaalu ni ta'a. Subscribe nuuf godhaa. Waan nu hordoftanii fi waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo keenya kanarraa asuma irratti xumurreerra.